nama hundarraa'uu barkana qijatti siitu jaalatamaa imaanni qijjaa'uu bar jaalataseetiin dabalamaa deema. Barsiisaa jireenyaa kan arraa baranne akkaataa hayaataa faana keeyyuu deeme abbummaan fadhee'uu jireenya tasgabbii irraa argata. Amma warraa gore dideedduun gore salphina mudata. Arraa fi borullee namni si hordofee asit jiruu gaarii boru milkii gonfata. Yaa Rasuula Rabbii nuti osoo sin argin maqaa keetiin kan sitti amanne. Erga ati fiddee shakkii takkaan malee jaalalaan furanne. Garuu yaa Habiibi fuula kee arguu hawwinee darraane. Maal qaba yaa Rasuul osoo lubbuun haftee fuula kee argine. Maal qaba yaa Rasuul osoo lubbuun haftee fuula kee argine. Sautii gaarii saniin gorsa ati kannitu sirraa dhageeffannee. Mi'ooytuu sagalee afaan keetii baatu gurra keenya seene. Garuu yaa Sayyidii duuti si dhufteeti jiruudhaan seerkuu kan yoon gooyne. Duuti sunnaa Rabbiiti namuma hundaa'uu hanga bare duruu tokko naaf hin jennite. Duuti sunnaa Rabbiiti namuma hundaa'uu hanga bare duruu tokko naaf hin jenne. Anas ibnu Maalik ta'ee sin kaddifne Aliyyillee ta'ee hedduu sin oolchine. Hedduu takkaan ture sirraa boote aane garuu adda turuun sina wallaalchifne. Garuu addaan turu sina wallaalchifne. Carraa argadde fuula kee nagarree. Anaa fi si jettuu bareechuu dabree. Ani bargaafatan duniyarran turre. Hojii fi haala kee seenaadhaan bare. Hojii fi haala kee seenaadhaan hin bare. Guyyaan irraa kuni silaa gaafattee fuulli kee ifaansa narratti hangee bara'aatu dheeratee naaf si jidduute. Inshaallah sin arga boru jannatatti gaafa guyyaan ga'e. Inshaallah sin arga boru jannatatti gaafa guyyaan ga'e. Inshaallah sin arga boru jannatatti gaafa guyyaan ga'e. وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.